Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota miidiyaa Mooraa Furuu akkam jirtan nagaa fayyaadha jirtu akkam jirtan hundi keessanuu nageenya rabbii bika jirtanitti isin biraa jiraatu jechaadha. Kun kallattiidhaan sujuudaan jechuudha hanga mana keessanitti iddoolee garaagaraarraa toora moobaayila keessaniitiin toora kompiitara keessaniitiin karaalee garaagaraatiin jechuudha kallattiidhaan sujuudaan istiidiyoo teenya muummitti magaalaa Kaayiroorraa sujuudaan isin biraan gahaa jirudha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya qophiin arrantanaa qophii addaati. Qophii teenya tan addaatis keessaafuu haala yeroo irratti kan xiyyeeffattudha. Haala yeroo irratti hoggaa jennu yeroo ammaa keessatti nafxanyoonni iddoolee garaagaraa keessatti akka nama abaadir eegee micciireetti jechuudha iddoolee garaagaraa keessatti wixxifachaati jiran. Wixxifachuun isaaniitunis tan akkamii yoo jettan keessaafuu akkuma guutulee Oromiyaa keessatti shororkummaa kaasuudhaan akkasuma hawaasa keenya kan Oromoo jidduutti amantiidhaan wal qooduudhaan haalee garaagaraatiin hojiileen isaan godhaa turan akkuma waliin hubachaa turretti ammas nafxanyoonni gadi hin teenye jechuudha. Xiinxalaa siyaasaatii fi daarektarii olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohaammed yeroo isaan hawaasa biyyoota Ameerikaa keessa kutaalee adda addaa keessa jiraatan ergaa Ameerikaatti malee isaan wajjin mariilee garaagaraa gaggeessuudhaaf yeroo inni deemutti yeroo itti hiriira bahanii nafxanyoonni afaan bananii haalee garaagaraatiin jechuudha mormii hin taane dhageessan daawwanneeti jira. Mani isaan keessaafuu uummanni keenya iddoolee garaagaraa keessaafuu kutaalee garaagaraa kutaa Ameerikaa keessaa kutaa Atlaantaa akkasuma kutaalee garaagaraa keessatti kutaalee baay'ee keessatti iddoo Jawaar Mohaammed itti hawaasa keenya wajjin walgahii wal arguudhaaf walgahii godhuu deemu hundarrattuu jechuudha nafxanyoonni karaalee garaagaraatiin keessaafuu dhaadannoolee garaagaraa qabatanii Jawaar ISIS jaanii akkuma gaafa kankaa Dr. Abiy Ahmed ISIS jaanii hiriira bahaa turanitti garuu uummanni faranjii hedduu baay'inaan sammuun isaanii waan baay'ee waan beektuuf jecha isaanii san yookiin dhaadannoolee isaanii san namni gurrattu qicate hin jiru jechuudha. Iddoo sanitti waan nama ajaa'ibsaa keessaafuu abbootiin amantaa isaaniitis amantii hordoftoota amantaa kiristaanaa keessaafuu qeensootaatu achitti argama. Qeensoonni akkumaan keessaafuu daawwannee taajjabnee arginetti qeensoonni achi dhaabbataniiti kan isaanii wajjin dhaadannoolee garaagaraa dhiyeessan laata hedduu nama ajaa'iba. Keessaafuu guutulee Oromiyaa keessatti akkuma waliin hubachaa turre akkuma waliin hordofaa turretti nutillee gabaasaa turretti kutaalee Oromiyaa keessatti manneen amantii keessatti meeshaa garaagaraa kanneen akka qawwee boombii meeshaalee garaagaraati kan keessaafuu mana amantaa keessaa itti baasan jechuudha. Kun kan agarsiisu garuu amantii dohoo godhachuudhaan uummata keenya wal ficcisiisuu akkasuma osoo beete kiristaan yookiin manni amantaa kiristaanaa osoo hin gubatin nu gubate jechuudhaan akkasuma hawaasa musliimaa irratti duulchisuudhaan uummata Oromoo amantiidhaan gargar qoodanii uummanni Oromoo akka wal jibbee wal qoqqoodamu godhuudhaaf kaayyoon isaanii kan ture garuu kaayyoon isaanii jalaa fashalaa'ee jira. Yoo yaadattan jechuudha keessaafuu waggoottan tokkoffaa dabre kanaa fi kana dura jechuudha uummata Oromootii fi uummata Somaalee wal afaan deebisanii wal nyaachisaa turan. Garuu uummanni Somaalee gonkumaa jalaa dide harka kan nuufii dide dhiibbaan kun eessarraa akka dhufe waan kana gocha kana humni nageenya uummataa hin feene akka harka keessaa qabu uummanni keenya obboleeyyan keenya ilmaan Kush ilmaan Somaalee waan kana jalaa didan. Garuu nafxanyoonni amma karaalee garaagaraatiin keessaafuu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti caasaa isaanii hidda isaanii gad fageeffachuudhaan karaa humna nageenyaa akkasuma waajjiraalee mootummaa kanneen akka tika mootummaatis haa ta'u karaalee garaagaraatiin poolisiis dabalatee karaalee garaagaraa keessatti keessaafuu nafxanyoonni hidda isaanii gad hidhataniiti yeroo ammaa Oromiyaa keessattii fi guutuu biyyattii keessatti shororkummaa uumuudhaaf tattaafachaa jiran. Wixxifachuun akkanaatu nama baaftuu nutis gamanumaan jecha egaa daawwattoota keenya egaa kabajamoo fi jaallatamoo qophiin keenya kan addaa kan irratti xiyyeeffatu haaluma ammaan tana xiqqoo gubbaarra tutuqee isiniif ibse kanarratti kan xiyyeeffatu marii bal'aa jiraataa naannawaa Ameerikaa keessa kan jiraatu isaa wajjin keessaafuu nama yeroo nafxanyoonni hiriira baansanis ija isaatiin arkee haga takkaa hubannoo qabu isaa wajjin kawaayuma dhimma kanarratti marii bal'aa kan taasisu taana innis gaa Haaji Amiin Jaamaa yeroo ammaa biyya Ameerikaa keessa jiraata isaa wajjin sujuudaan kan gaafii deebisaa goonu taana
sanifugaa hamma dhuma sagantaa teenyaatti miidiyaa keessan miidiyaa mooraafuu wajjin turtii gaarii isin jenna. Duraan dursee haala yeroo irratti gaafii fi deebisaa akkuma keessaafuu yeroodhaa gara irratti qophiin tulluun maal jetti irratti karaa miidiyaa mooraafuu yookiin gaafii deebisaa nu waliin godhaa turre haala uummata keenya naannawa keessaafuu Cinaaqsan aanaa Jaarsoo karaa baha Oromiyaa kana irratti yeroo itti uummanni keenya uummata Somaaleetii fi uummata keenya waliin buusanii haalota garagaraa deemaa turrettis naafiyati keessaafuu gara miidiyaa mooraafuu yookiin wajjin gaafii deebisaa bal'aa godhaa turre marii bal'aa gaggeessaa turre araleegaa hayyama keenya nuuf hayyamtee hanga ammaatti dhaamsa keenya kabajjee toora karaa iskaayipiitiin gaafii deebisaa nu waliin godhuu keetiif maqaa daawwattoota keenyaatiin guddifnee si galatoomfanna. Nafxanyaan akkuma biyya keessatti jechuudha uummata keenya hiraarsaa jirtuti. Keessaafuu dheengaddaa fi akkasuma kaleessaas Jawaaritti hiriira bahaniiti turanii mee hiriira bahan sun kan akkam ture akkami maaliif Jawaar qofarratti hiriira bahan jetteeti yaadda nafxanyoonni keessaafuu yeroo ammaa keessatti maaliif Jawaar irratti hiriira bahan jetteeti yaaddaati? Dhugumatti galatoomaa miidiyaa mooraafuu galatoomaan isin ja'a. haa ta'u haala amma deemaa jiru nafxanyaan alaa fi keessattis heddumminaan illee toobaattu wal gurmeessanii sabboonaa keenya Jawaar yookaan gartee abbaa gayroo akka Oromoon guddaan uummanni guddaan yaamanitti bakka inni dhaqutti jeequmsa kaasuu silaa hawwiin isaanii akkas ture garuu galanni waaqaaf haa ta'u kan heddummina nama keenyaa alatti heddummeessee bakka isaan nama dhibbaan dhufan nuti kumaan dhufna bakka isaan nama kudhaniin dhufan nuti kumaatamaan dhufna soo kanaaf jecha hin milkoofne hiriira alumaa gartee xiqqashoo iyyanii galanii gartee namni keenya ala kursiin guutamtee namni kumaatamaan gidaara dhadhaabbatee kaan hoolii keessa laalaa ture nafxanyaa maaltu akkana boochisaa jenneef gaafachuunis waan nurra jiraate nafxanyaa Oromoon isaan miteet hiriira ba'u jiramoo Jawaar isaan miidhee hiriira bahu jiramoo moo Jawaar aboo Oromoon iftaatee biyya sii keessatti iftaatee ofiisiitiif waan dantaasii irratti haa mari'attu waan isii taha isii beekaa jechumaatu isaan hiriira baase amarri akka maraatti mari'adhaa Oromoon akka Oromootti haa mari'annu tanaatu hiriira baase maali qeensiin kijibaa kan isaan huccittuuf isanii hiriira baasan moo Ameerikaan sodaachisu deemanii nuti qeensiidha inni Islaamaa kuno arka jechu fadhani Ameerikaan nama waan akkasitti amanuu miti nama gartee waan akkasitti amanuu miti nafxanyaan dhugumatti wanni isii hiriira baasaa waan gartee deemaa jiru waan sossohinsa Oromoo ka if boodan deebine tireen Oromoo ka duruu walakkaa dabree galma deemuun sun dhaqqabu jiru arkan waan itti deemu sun dhaqqabuu isaanii agarraan aboo dubbin akka jennee miti abiyyiinii fi kan Oromoo biyya bulchuutii fi kan biyya bulchinee kophaa jirullee yaadne tokko isa silaa dubbachuu hin dandeenye kanuma xiqqoo isoo gartee haa shooror keessinu haa if garsiifnu kanuma jiru Oromoon maal jetti beektaa namni darreen bakka ifirraa ka'eessitee isaa jaan ifii isaaniitti hiriira bahaniiti Jawaaritti hiriira bahanee uummata agarsiisuu fadhaniiti namni hiriira beesna 15 fi 10 waan guddifnee ilaalluu miti kumaatamaan illee yoo bahan biyya kana keessatti waa tokko nu godhuu hin danda'an nuti irra hedduudha nuti irra wanni ani galatoonfadhu hawaasa keenya kan bahee bakka yutti Jawaar bira dhaabbatee guutee eenyummaa isaatii falmate kana gammachiise ani daranuutu isaan silaa dhugumatti ol seenanii taa'anii rabshaa godhuu fadhan dhiisii dhundhuma 100 illee dhiyaachuu dadhaban Oromoon hagas takka bayyanataan dhaabbattee nama fi bira dhaabbattee garaagarummaa feene yoo qabaanallee nuti ilma keenya jennee wal bira dhaabbanne akkasii walirraa dhorkine akkasitti nafxanyaalleen garaan gubatee wanni si garsiisu dhugumatti nafxanyaan xiqqaan isaanii kan gartee biyya jiru hammaalli isaanii ka asii taaksii oofullee yaadni tokkuma waan kalee dabarse sun arra fiduu fadha jechuudha wanni Jawaar irratti xiyyeeffateef waan biraati misunuma jechuudha Jawaar maal isaan godhe Jawaar khobatti wanni isaan godhe ni jedhan jiru
Oromoon guututti wanni isa Amaara gootanii jirti yoo Amaari nu godhe malee hin jirtu. So kanaafuu dubbii tana yoo dhugumatti sirriitti gallaalu taate dubbiin Amaaraa dubbii ifaadha. Dubbii Oromootiitiitu galma gahuurra dhiyaate. Dubbiin Oromoo galma gahuu dhiyaate tanaan beekuu dandeesse jechuudha. Tole galatoomii Haaji Amiin inni biraa ammas dhumaatiin ilmaan Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti deemaa jiru kana keessaafuu jechuudha gochi yuunivarsiitiilee biyya teenya keessatti tahaa jiru keessaafuu akkasuma yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti gochi tahaa turee fi akkasuma keessaafuu addatti jechuudha arraa fi kaleessallee jechuudha dhumaatiin kan irraa hin dhaabbatin gochi suukanneessaa kan irraa hin dhaabbatin dirree dhawaa jechuudha magaalaa seena qabeetti taatee magaalaa gudditti baha Oromiyaa tan taati jechuudha magaalaa dirree dhawaa keessatti maaliif dhumaatiin ummata keenyaa kun bifa jijjiirratee akkuma keessaafuu ummata keenya yeroo daangaarra jiran sanitti ummanni Somaalee irratti xiyyeeffatee ummata Somaaleetti walitti buusanii jechuudha ummata keenya fixaa turan sanitti arraas paartiin Abiin yookiin naftanyoonni jechuudha bifa garagaraatiin qindaa'anii maqaalee garagaraa moggaafatanii maaliif ummata dirree dhawaa kana irratti duulan jetteeti yaadda ummata kana gocha suukanneessaa irratti maaliif irratti duulan jetteeti yaaddameeti dhugumatti waan nama gaddisiisaati dhumaatii nama keenyaa barattoota keenyaa ijoollee barachuudhaaf yuunivarsiitii adda addaa mootummaan ramadee dhaqan kafadhii isaaniitiin hin dhaqin mootummaan ramadee dhaqee dhugumatti duutii isaaniitii fi gaddeen gartee maali rakkoon isaan irra geessan hundaa'uu numatti dhagahamte suniin alattillee bakka adda addaatti uummata keenya torbaan sadeen irra dabree gaafa gartee ajjeechaa jawaadirra raawwachuu rabbi dandamachiisee fi illaa haga ammaatti nafxanyaanilleen bakka adda addaatti nama keenya miidhuu fi rabshaa hokkora kaasuun kuni bakka hedduu mul'achaa dhufu jira. Dubbiin tuni waanuma guyyaa tokko dhalatee lafaa ka'e moo akkamitti jettu taraa hedduu namni hedduun wal gaafachuu jira. Namni keenya ammallee mootummaa gaafachuu jira deebiin akkamii akka bulchiinsa naannoo Oromiyaatti maal deebisanii maal godhu jiranii uummataa fi ijoollee Oromoo tabarachuuf achi dhayxee eenyutu itti gaafatama fudhataa federaala ifi warra Oromiyaa bulchuu maal godhu jiranii suni achitti wanni wal gaafachuu jirru yookaan Oromoo wal gaafachuu jirtu biyyuma takka keessatti ijoolleen yuunivarsiitii mootummaa keessatti akkana miidhamanii mootummaan dirmachuu fi dadhabuu humaa godhuu fi dadhabuu sun bira dabree dadhabaa keessatti wal gurmeessanii nafxanyaan lafa teenya irratti saatanaa'u maqaa jedhu baafatanii ummata keenyaa fi manneen keenyaa fi qabeenya keenyaa fi warra alarraa galee manneen jaaratee biyya gartee investii godhu qabeenya isaa irratti guutuulan dubbii nafxanyaa tan hogguu booda deebinee wal gaafannu hogguu jijjiiramni yookaan wanni tokko dhuftu durumarraahuu manneen Oromoo gubuu buqqaasuu gubuu waan kana heddummaata nafxanyaan kuni wanni ragaa sii ta'u duris manneen guban laakiin amma magaalaa qofa irratti xiyyeeffatan waan Oromoon pilaana baafattee magaalatti as galtee heddummina baay'effachuuf hedduu fi sodaachisuuf immoo waan biraati dubbiin gaawwaa hedduu wal keessa deemu jira dura uummanni Oromoo keessaafuu bulchiinsi Oromiyaa daddafitti ijoollee Oromoo taatee jirtu suni daddafitti galchuun dirqamee sirra jiru itti gaafatamnillee kasaaniiti itti aansee abbaa Oromoo biyya bulchuu gartee federaalaa waliigalaa muumicha keenya Abiyyi itti gaafatamaanis hamma namni dilli sun dhumu eeguun qabu arra guyyaa torbaffaa jirraa miti kabeelaan ijoolleen ala jirtu dubbummaan tunuu gadda gartee biyya guddoo ati bulchitu keessatti uummanni kee akkas miidhamuun dhugumatti waan nama gaddisiisaati tan ammoo qindoominaan lafa Oromiyaa keessa deemaa jirtu waan Amaarri yeroo dheeraa uummata leenjisee uummata keessa babbaasee charchiirraan uummata keessa gannaqee suntu amma ifa bahee deemu jira jechuudha. Dubbiin tun waan gartee Amaarummaan xiqquma aaree ka'e miti waan qindaawamee itti yaaddamee yoo bilaan eentoo baate biintoo baate si amma nuti waa alaalu jirru hin beekne waa hedduutu as ba'u jiraata. Kanaafuu dhaamsi kiyya dhaamsi uummanni Oromoo hundinuu qabiyyee jirtan akka Jawaar gaafa kaan jee ija takka banachaa takka rafaa
ija takkaan nafxanyaa laalaa ija takkaan wal eegaa deema wal quba qabaadhaa ganaadha as deemti dubbiini hamma nafxanyaa tana qulqulleessinu yoo nu wajji jiraachuun feene biyya ni qabanii biyya isaanii haadhatanii gabaabduma wanni wajji wal falamnus hin jiru dachiin teenya wanni itti wal nu gaafachiisus hin jiru nagaan jiraachuu yoo dadhaban bakki nagaan jiraatan ni jirti soo tanaafuu dubbiin nafxanyaa tuni dubbii namayyuu itti yaadee itti ilaaluun irra jiraatuun jedhani. Tole Hajaamin mee xumurratti carraasifiin kannaa ummata keenya dhumaatii ummata keenyaa kanaas haa ta'u ummanni keenya hawaasni keenya kan guutuu addunyaarra jiran kan biyya keessaas ta'e kan biyya alaatis akkaataa itti wal cinaa dhaabbatanii rakkoo jiru hundaa jechuudha waliin furan irratti hubannoo qabdurraa ka'ee dhaamsi ati qabdu maalime? Dhugaa galatoomii dhugarratti dhumarratti dhaamsiin ani qabu wanni dura nuti wal gaafachuu nurra jiru jijjiiramni amma nuti dhufe obsa goonee fi amataa fi cinaa garuu amma shakkii keessa nu naqe kana wanni dura waan sun fide warri jijjiirama kana abbaa tahee hoggon sarkaa qabu kuni ummatatti as bahanii ummatatti yeroodhatti haalarra jiru julmatti osoo keessan seenillee yoo ta'e ummataan walitti himuu dhabatti lamada isaanilleen dogongorri isaanii suni lamada isaanilleen ummanni Oromoo nuuf obsaa waan jiru waan qaban na fakkaata wanni kana ragaa godhu deemisa baatii takkitti irra dabarra kana keessatti isaan ummata Oromoo kana waan nuti itti jirru nuuf hubatanii kajoo osoo hin ibsiniif kanaafuu ummanni Oromoo wanni beekuu qabnu jijjiiramni amma biyya keessa dhufe warri biyya keessa jiru ni gartan namni hogguu tokko lolaansi ka'ee yookaan lolaansi deeme hawaasni ati wajji jiraachuu wajji jirtan akka nafxanyaa kuni mohamuu isaa si garsiisa ati mohuu si garsiisa gizuma hunda namni sitti as deebi'ee si faarsuu dhiisee si nyaachuu fi si arrabsuu fi beekaa kee ija dhaamsuu wanni deemuuf waan biraatii miti jawaaritti wanni as deebi'aniif maal jawaar qoba jira ummata Oromoo isa dhagaa ija Oromooti yoo isa dhaamsine galma Oromoon itti deemtu hawwiin Oromoon qabdu gaafiileen Oromoo ni dhaabbattii waan jiruutti waan amanan fakkaate laakiin gaafiin Oromoo jawaaritti irratti illee hidhaa miti nu hunda irratti hidhaadha jawaar nurraa tokko jawaar tuqan jechuun Oromoo tuqan jechuudha wanni amma isaan jawaar irra deemaniif suniif jechuudha soo kanaafuu wanni ni allaalee arku jijjiiramni deemutti jiru kuni ummataa fi ifan godhani malee laakiin karaa seeraatii fi karaa nafxanyaan agartuun deemaa jira jechuudha sila wanni kuni hojiirra ooluu baate sila wanni kuni if dura deemuu baate sila wanni kuni gartee akka nafxanyaan feetutti deeme ummata Oromoo dhowuu fi ummata Oromoo fixuu fi yuunivarsiitii keessa dararuu fi arrabsuu fi tadursuun deeffisuu fi waan hin taane haasaa'uun hin argamu wanni kana fide maali beektaa mallega isaan umarraa eeggatu jiran akkaan laalee arkutti yookaan akkaan natti dhagahamtutti jijjiiramni dhufu jira karaallee qabachuu jira jijjiiramni kuni meebi akka nuti barbaaddu dhibbatti nu dhufuu dhabuun ni mala laakiin jijjiiramni dhufu suni nafxanyaaf akkan taane ifa galaadha nafxanyaaf akkan ta'enis ifa galaadha wanni nafxanyaaf ifan tahiniifis akka itti galtu gaafiin Oromoo ta isaan awwaaluu fedhan akka galmaan gahamtee jirtu ragaa isaanumaaf rabbahu jira jechuudha nu miti nuti ragaa ta'uuf illee nu feesisu ifiif ragaa ta'uu jiran ummata isaan keessa jiru yuunivarsiitii ijoollee barachuu jiru ta Oromoo ummata qofaadhaaf isaan kanarratti gartee tarkaanfii fudhachuun isaan kanarratti dhiibbaa godhuun isaan kana godhuun wanni si garsiistu ummanni Oromoo gaafiileen isaanii federaal Itoophiyaa keessatti deebitee fi meebii nutiif hin agarru ta'a maybe nuti asbaani hinimne ta'a laakiin wanni na fakkaatu wanni Amaara kana boochisu jiru Oromoo tokko taate Oromoo dantaasii irratti walii galte Oromoo if dura deemu jirtu Oromoo gaafiinsi abbaan fedhe kana booda yoo dhufees akka boodan deebine gaafiinsi tolaanis humnaanis karaa fedheen akka deebi'u waan hubataniif kanaatu isaan boochisu jira jechuudha Itoophiyaan isaan dur amanaa turan beeytamin kistii fi jinnii keessa wanna jechaa turan akka ganaan deebine waan arkaniifi ummata Oromootti kana godhan kanaafuu ummanni Oromoo wal bira dhaabbadhaa wal jabeessaa waliif dirmadhaa waliif obsaa keessaafuu jawaaris dhufu jira
warri amma gartee hogganoota adda addaati hojii walii obsaa wal bira dhaabbadhaa wajjin deema kana akkan laalee ummanni Oromoo gizee garii boo dubbiin dheeraatti akkam jaan kana obsuun gaariidha gabrummaa amma 150 obsine laakiin kanas walii obsuutu barbaachisaadha warra biyyaa barkaan deemuu fi warra gartee kana amma gartee filmaata kana seenee jijjiirama kanallee lafa qabsiisuu deemuu irratti hundumaafuu wanni amma nurra jiru wanni godhuunis nurratti dirqama akkana fakkaatutti nu hundinuu wal bira dhaabbannee dantaa teenya waliin galma ceesisuudha nu keessatti yoo isaan rakkoo hafidan taates wal bira dhaabbannee rakkoo sun dhaamsuudha tanaafuu jabaadhaa wal bira dhaabbadhaa nafxanyaa yoo nam tokko nurraa ajjeesan akka isaan lamadan ajjeefna irratti deebisuu fi danda'uun dirqama keenya soo kanaafuu bakka jirtanii tokko tahaa wal bira dhaabbadhaa nuti arku baannu alagaan agarteeti iyyuu jirti jechuudha jijjiirama biyya keessaa dhufe adeemsi fuuldura akkam ta'uu deema waan isaan arkanii nuti arkin jiraachuu mala warra gartee biyya bulchulleen asbaha ummatatti waan irra jiru takka takkatti ibsaa ummanilleen isin quba qaba isin duuba dhaabbatee akka isinirraa ittisu naftanyaa ummanni daqiiqaa shanirraan furatu naftanyaa akka isin akkana dura horiitan kanaafuu obsaa waa hundinuu yeroo furatti laakiin ammoo alaamaa arku jira haala arku jira kan gaafiileen Oromoo deebi'uudhaaf tarreeffamte maybe suniitu jara naftanyaa aarsee akkana lafaanuu kaase soo kanaafuu wal bira dhaabbadhaa difeendiif godhaa ifirraa dhoorkaa laakiin bulchiinsinis gabbahee uummata isaa za'azaatti wajji haasa'uu danda'uu qaba. Tole Haji Amin guddifneetii si galatoonfannaa keessaafuu yeroo ta'e gubdee gaaf deebisaa nu wajjin taasisuu keetiif haala yeroo irratti maqaa daawwattoota keenyaatiin guddifneetii si galatoonfannaa yeroo biraatis kana waliin dachaanu taana nagaan tursiin jenna. Tole kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota keenya egaa kun arrantanaa tamsaasa kallattiitti sujuudaan kan isin biraan gahaa jirru istiidiyoo teenyaa muummitti magaalaa Kaayiroorraa saniif gahaa daawwattoota keenya egaa warroottan ammaan tan egaa kallattiin seentanii miidiyaa keessan miidiyaa mooraa fuugogo sujuudaan daawwachaa jirtan akkasuma kan sheerillee waliif godhaa jirtan karaalee garaagaraatiin hundi keessanuu ulfaadhaa wayyooma galatoomaa isin jenna. Inshallah yeroo biraa kan walii dachaanu taana qophii addaa kan biraatiin akkasuma miidiyaa mooraafuu keessaafuu yeroo dhihee keessatti qophiilee garagaraa qopheeffatee isin biraan godhaaf haalduraalee barbaachisu hunda xumureetii jira. Qophiin miidiyaa mooraafuu sabtiirraa hanga sabtiitti kan dabartudha. Torbaan guutuu jechuun fayyaa keessaafuu torbaan guutuu kana keessatti qophiilee garagaraatu jira. Qophiilee jiru sanis inshallah karaa toora miidiyaa mooraafuu isiniif maxxansineetii turre. Sanifu inshallah ga qophiin miidiyaa mooraafuu akkuma beekamutti akka biyya teenyaa tanatti yookiin akka biyya keessa jiraannu tanatti biyya Masrii tanatti galgala ishaa'ii booda yookiin sa'a 8 fi cinaa PM irratti qophiin kan dabruudha yeroo hundaa'u jechuudha. Torbaan guutuu qophiilee garagaraa dabraa guyyaa sabtii kan jalqabarratti odeeffannoolee yookiin taateewwan guutuu addunyaatii fi Oromiyaa keessatti ta'anitu guyyaa sabtii yeroo hundaa dhiyaata akkasuma qophiilee garagaraa jira taniin ammaan tana ibsee fi tan ibsee hedduu jira saniif gaa miidiyaa keessan miidiyaa mooraafuu guggaa haala garagaraatiin sagantaalee garagaraa ta'ee isin barsiiftuu dhaamsa adda addaa of keessaa qabdu kan hawaasa keenya keessatti of laaluu danda'an akkasuma sagalee fi ta'uu fi bira dabree miidiyaan keenya miidiyaan mooraafuu miidiyaan keessan gaa haalduraalee barbaachisu hundaa xumureetii jira saniif gaa maarree isinis gaa haalee garagaraatiin miidiyaa kana ni jirraaf sincinaa jira jettanii miidiyaa kana jabeessuun dirqama isin jiru arraaf gaa qophii keenya tamsaasa kallattiitiin sujuudaan isin biraan gahaa jiru arraaf asuma xumurraa yeroo biraa walitti chaana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.